Arageen baa waan qabsooyinuuf ni beeyna. Qabsoonis eessa deemtii ni beeyna. Waan nageenya dhaabbannu beeyna nageenyi waan ta'es beeyna. Nisoomni waan ta'es beeyna. Galii mootummaatis waan qaballuuf beeyna. Gara barsiisaatti yoo gaddeebine ammallee laafinaa jira. Waan hin dandeenye humna ol kan ta'u ta'e immoo sobuu irra hojii kan hin dandeenye jechuudha. Uummata kanas fayyada, mootummaa kanas fayyada, paartii kanas fayyada. Caffeen Oromiyaa hojii bakka bu'ummaa uummataa raawwatuun hawaasa keessa gadi bu'uun uummata bakka isa buufate waliin mari'achuun raawwii karooraa qabatamaa lafarratti ilaaluun fayyadamummaa uummataa mirkaneessaa jira. Dabalataanis koreen dhaabbii Caffee Oromiyaa hojii to'annoo fi hordoffii taasisuun gaaffii fi komiin uummataa deebii akka argatuuf olaantummaan seeraa akka kabajamuuf xiyyeeffannaan hojjechaa jira. Tibbanas koreen dhaabbii Caffee Oromiyaa godinaalee fi aanaalee akkasumas magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti hojii to'annoo fi hordoffii taasiseen raawwii karooraa kurmaana lammaffaa kan bara 2018 ilaaleetu jira. Godina Harargee Bahaa magaalaa Calanqootti argamna. Calanqoon egaa keessumaa magaalota Oromiyaa jiran keessatti magaalaa seena qabeettii fi umurii dheeraa qabdudha. Umuriin ishee fi guddinni ishee waliin simne jedhu maanguddoonni kunniin. Koreen dhaabbii Caffee Oromiyaas hojii to'annoo fi hordoffii as keessa taasisetti sagalee maanguddootaa fi hawaasaa kana dhageetu jira. Nuyis imma kana irratti waan qopheeffanne qabna nu waliin tura. Caffee Oromia